ما سيقارن namni dina qaqa walalle adille akkasatti namni guutuun hangasano كاي أرجعني أما بو من كا وانا كان نمني مدير قاتو إنجيرو كاي نبرة دين ko مصطفى رتي bakka dhiifama siin jedhe atis bakka narraa hubadhu waa dhiifama siin jedhe inni bakka kana boo kana caala maasii haa godhaddan كاي جالو بتك كان عندي نرى ماديم كان جالو بتك كان عندي نرى ماديم سينجا شو جرار سينجلو eessa deema Mustafaa نصيبي كا بكتة دين Ashi namni jaartii yoo dhiira irratti waan baalagee kadala hedduu qabeeyyuu irra أنا nama كنت أفرد أفتوتك هي جرتو باكي سينجر تنجين نهاجرات دروما جارتي نهم توكو جالتي سنيفو صاحبك لا جالتي تك deebitee irraa toobattee irraa garaa murattiin yookaan isa tommoo mohtara ta'ee dhiisee yookaan irraa citaan dogongora guddaadha. Kanaaf ammoo namni yeroo baay'ee jaalallee isii nama beeku nama saniifuu jaalalleen isii saahiba ta'e irraa gora. Dhuguma yeroo baay'ee dhiirri yoo jaalallee saahiba keetii taate irraa goggora irra baay'een. Saayidoo mana roozaatti dhaqee isiinuu haa waamtu. Hawwinni waamtee mana Saayidoon mana roozaatti waamtee achi dhaqee naan jette walumaa galaan kanaaf ammoo yoo akka tasaa tumuudhaaf dha'uudhaafis dhaqeen beeku dhaqi naan jetteetu akkuma qajeelee aniin kun walumaa galaan qajeelee yoo dhaqu mucaan maa jaartii paantiin ciifti baxxanii uffattee naasa sukkuuma paantiin illee jedhu walumaa galaan dhalaa baxxanii aja ciiftu kan dhiirrisu sukkuuma jechuun walumaa galaan irraa uffata walumaa galaan waan biraati guddoo takka alhamdulillah hin fuune jaartii xiyyaa miti. Ila kun gurra narraa murtee osoo jaartii xiyya taate anu silaa jara lachochi waraana garuu nama dubbadhu ilaalee walumaa galaani akkamma wanta kan dubbanne namaaf ammoo dhufaarte jechuudha na bilbiltee jala kaasuu didee kun amma reebtana joowlaa irra nama adda babaa irra ol deemu dhufuu jirti an jalaa zooree gara qaxxaamuraatiin as ba'ee amma ammoo wanni an godhu adda irraa kaasee sibiraa kiyyaan gahanii jedhee obboleetti qabeetu maariyaa jechuudha. Roosa qabee kaballee dhuftee maal asii goote? maal jechuudha maal jechuudha maal mana kiyyaa gootaan maal dire maalidha amma achi kaaftee sibiraa kiyyaan gahin siin jenne safara kiyyaan gahin duuba Mustafaa akkamitti akkas na jechuu qabdaan duuba bar kalaamni kiyya takka sibiraa kiyyaan gahin siin jennaan sibiraa kiyyaan gahin roosetti an akkana laa daraartu wanni gargar baaneef kalaama kiyyatu asii agachii deemuu dide garuu immoo isii dhiirrisu kun argine yoo si galee misiillee ani sitti natti yaa'e malee maal balleessire yaakiin uummata kanatti maal fayyadare namaraachuu barbaadanii qoe ambar kuban qabu qaamni qofaan na qabeeti ni qaamni qofaan miidha kana si qabe isiidhaan na sukkumi jeen akkasii sharri irra yaadde maalitti hin beekamu daraartu sharri daraartu natti meen daraartu natti mee hawwiin natti mee hawwiin maa isinillee miseejii barreessee jettee bar eenyu isiinoo eenyu ana hawwiin na waame daraartuu wayitii nuu quboon hin qabnu irran kaayin daraartuu kanaaf amma walumaa galaan Saayidoo isin nayyaame kaay Saayidoo isatti hin quba qabatu eenyu suuqame walii galanii dhumarratti Firaanki sirratti daleennaa hin jiran isaan iyyuu akkasii ree kalaas ayyee Firaankiitii jaartiitii namni wanni godhaa Firaankii miire kalaas Firaankii gataati rakkoon qabu bultiin Firaankii hin taphatan sun hin jirtu deem kaayee anillee bultitii narra taphatanii Firaankii nana ha Bejo wayin balleesse rabbiji Mustafaan bultitii Firaankii jedhe qoy narra bultiteeti miti amma jaartiitii namni baxxanee jalatti naasukuma Firaankii ani maalittiin quba qaba daraartu na sukkuma jiran se'an kalaas deem akkasii mire kalaas deem iyyee kalaas hin fedhu abbaan maal Naan feetuyyuu argaa kee hadharraa kaaftee argaa kee naa bilbiltee maqaan kiyyan kaasii waliin beeynu nan beeytu tanarra yoo didamma abbeetii hima mucaan kun akkanatti mucoon teessan baalageedha baalagummaa ishee argee dhiira sukkuuma argeedhaan manatti maaliif Firaankiin irra dalaganii wayi beekaa dubaan na dhukkuba ammayyuu na dhukkubutti jiran kalaas nan galchu kaa Firaank bar qaama jaartiitii yaa kun Firaankiitti miti osoo akkanatti tuttuquun keessa makaan dorgama harmanaati yaame akkanatti tuttuquun maalaati maaliif bakka ishee Mustafaa dhiifama naan godhisin jedhee mana wanta akka irraa hin beekamu amma tina biraa deemii siin jechuu jira bar walumaa gala nama mataa an daraartu kana wanta godhe malee wanta akka wayii irraa qabaa duuba maalitti irraa beekaani waan irraa hin beekne takka wayii takka inni as dhufee akkana na godhaa yookiin namoota wanta akka jechuun ni jira wanni akkana kana nu wanti irraa na biraa deemii siin jechuu jira na biraa deem hin fedhu shayxaanaati shayxaana maaliin balleessi wata akkan balleessine deem wata akkan balleessine
Inuma maashaallah qulqulluuteen sana wata kan balleessine. Tokko daraartuu illee mana kireessaa fi biraa baasisin jedhee ture. Lama birrii mucaa kana kennitee fi Sumayyaa kennite jalaa fi ayyee mana bitachuu ni beekti. Afaan Amaariffaa ni beekti. Nama sirra beekti. In taa'u kalaamni kee asii achi hin deemu naan jettee waan ta'e malee ni taataa miree kalaasa narratti miti kaaba kattiin itti taphatan obboleetti deemu. Anaa miti namni itti taphatan. Asitti ta'uu jira. Ani takkaan harkatti namni amma so eeggattu sayidoo ta'uu baattee fakkeenya nama biraa taate so dhayyaa ajjeese akkam goote. Amma sayidoo an kabajaa guddaa walii qabna. Waan fedhe birriillee maliyoo Sayidoon banarraa kafalachuuf daraartuun irra bitee bara anillee waan takka wayiin godhe ani Mustafa aslan ani wanti an godhe takka illee wanti an balleesse takka illee hin jiru si galee amma deemee siin jedhe birri isaallee birri jaarsi isaa ittiin kenne akka dhalaan bahan cafaacafne maaliif an birri makana namni hundi naqqaqaa olallee adillee akkasatti namni guutuun hangasanu kai argine amma imimman kee ka wannaa kana namni mudira qabatu hin jiru kai na bira deem Mustafa Rati. Bakka dhiifama siin jedhe atis bakka narraa hubadhu waa dhiifama siin jedhe inni bakka kana caala maasii haa godhatan. Kana caala wata kanaan godhin narrumaa deem kana caala wata kanaan godhin narrumaa deemi siin jechuu jira. Siin galuuf. Eessa deema Mustafa? Nasiibee qaba akka deemu. Namni jaartii yoo dhiira irratti waan baalagee kadala hedduu qabeyyuu irra namaa dabraa achitti waraanee ajjeesa. Hin ajjeesa ruhii isii baasa achitti maaliif akkana Mama tu am dalai debe kan mama tu siap. Hafte amma ci gette bar. Achi male mal tu safire tan male mal tu safire rumah. Ishi ifamaye kumuna mu fi balle se ifama banna kan lukusini mana lukku jira. Ambar kalas kalam ni kiyya akkana la. Kalam ni kiyya tokko. Multi gize madrasi gors lal gize shani cha so wonni kun dufinin gorsan nama ni didanini. Kalas bye. Amma se of alal amma of qabu jiran. Sila kabar lang gurun do jabata sibase si are gize madratu mana kiyya sifra kiyya ngeet achittu sin dhiisu sila. Lakin la dhiise hayye. Bultii ofii haa jiraattu ofii ofitti taphattee miree hayya rakkoon qaban ammoo carraan kiyya baadhaadhaan mallee dhalaan durbummaa qabdu xixiqqoon tunniin meeqanna jala deemee naan deemaa jedhee ofirraa deema. Durbummaa nutti faarsiin ka abbaa fedhan. Kalas deeme iyyee amma na biraa ka'ii deeme. Maaliif kaan dhiiran dhalaan irra faarsiin hin Kalas na biraa ka'ii deeme. Ofii manatti yaammadee dubaan. Amma ka'ii na biraa deeme sin jedhe shaytaan. Ofii mana yaammadee. Ijoo ka'ii na biraa deeme. Fayyuun qabu daraartuuni. Kalas maal si godhan? Maal dhala namarratti dhala namarra faarsisare? Maal godhan maal si haa godhu feetere? Kisan Sumayyaa jalan deebinii sin jedhu san maali? Bakka wanni dabre amma Sumayyaa bira namni wanni dabre mi? Dabre jira mini bakka wanni amma kamma deemaa roo maali? Wanni dabre jira wayni argam pranki da jaan akkaran nama dalagu pranki na dalagan bakka maali sayyidu mana ke duruma mamma sayyidu yoo amin argen sa mana ke kalas bayi sin jedhe bara ati argite ma yoo bayi jara tarabbi keessa kam keessa nama sare kalas bayi sin jedhe hai yana tarabbi keessa kayya jedhe tarabbi keessa kam nu bas kalas deeme ye bana maluma mana kada ma wanni tide go kai tare shaytan titti shaytan si nara sidayo kabajamtoota fardaftoota kiyya akkuma argitan jechuudha barii irrumaa gorwayya sila namni osoo aqlii qabaatee jaartaa micayyoo birrii namaa galchi Sumayyaa jalan deemini jala taa'e birrii miliyoona lama jechuun birrii jabaadha kabajamtoota fardaftoota kiyya jaarsaaf jaartii jidduu galanii akka waan irratti aantu roozaan akka waan Sumayyaa irratti aantu birrii sayidoo fuutee isi kenniti akka waan shukuranillee jettuuni osoo isii taate dhibba takkatti bajjeefte asat yaani dhiifamallee isiillee arabsuuf miti Sumayyaa waggaa meeqa akka obbolummaatiitti illee akka obboleettii ta'een guddootitti illee dhiyaana gootee nu nyaachisaa ta'e isiillee jibbine isiillee aarii fi miti jechuun garuu waan kana aga roozaan dirqiin gorseellee ati roozaa eega birrii itti kennite hayyee ijoollee fi yaaddeellee kadite akkuma feetee fi kennite waan kana nana qon jiru jalaa hafi mana waliin binnannee deemne itti afaan Oromootuu beektu afaan Amaariffaatiin akka waan mana akka waan namallee beektu manallee jalaa hafi jedhee kadhadhee dadhabee inni ammoo birrii san tanaan dura naa himte hawwiin kaleellee naa himte hadhallee naa himte tanaan durallee yeroo baay'ee sa'idoon haga akka mutsaaf roozaa waliin fuunee godhuu deema birrii san akka irraa kafalatutti fuudhee ji'a lamallee taatu akka birrii san irraa kafaluufillee taatu akka isin jarri waliin fuunee godhaa naan jettee hawwiin akka jedhaa dhaadataa naan jette anammoo sa'idoon dhugumaan naaf saahiba guddaadha saahibummaa illee waliin qabaannu garuu silaa bakka akkanaa kana inni illee xiqqoo eegibiidha biraan keellatti waan akkana dalaguu hin qabu garuu ammoo batii eenyu qaba jennee batii isima qaba ka jalaa hafi jennee dadhabnee kadhannee jechuudha
Miliyoona lama jechuun mallaqa guddaadha. Namni osoo dhiira ta'uu baatte inni osoo isa ta'uu baatte namni ni maraata. Sumayyaan akkam gootee manaan bitte moo binne yookaan warraayyuu kennite moo kennine birrii sana akkam goote wajjin walumaa galaanii yaani icciitii nama keessa maaltu na naqe maal birrii namaa fuudhanii dhiira biraatiin fa'aa nyaachisu jira. Fakkeenyaaf dhalaan biraa Sumayyaan jedhuun. Kana birrii isa idoo gamee itti laffa'e fakkeenyaaf akkam goote. Sumayyaan sababa kana hoo eenyutu godhee rooza godhe jechuudha. Tawfiituun beektu fiiddee namaa keessa galtee amma immoo kun yeroo osoo qabeellee dirqiin gudeedee namni maal namaan jedhee yaa jamaa dalgee. Anu akkamitti dubbadha. Garuu ammoo osoo bakkatti sun hin gahin loleenii lamuu yoo inni si dhufellee natti bilbilee natti hime. Yoo kafaluu fi dandeette ammoo birrii tana yoo irra deebisuu fi dandeette Sumayyaa irraa miliyoona illee taatu deebisiif. Waan namni jedhu dhageettuu filakiir kunoo inni sukkuuma mana galee jechuudha. Tanaa ol immoo wanni hafee hin jiru namni kaa xiqqoo yoo bultii namaa diiguu badhe xiqqoo dura xiqqee ilaalee achi booda ammoo tama tanaa oliituutti deebi'a. An ammoo kabajamtoota hordoftoota kiyyaa kee jiqichiqee akkanaa kana. Tuni guddoo iyyuu dubbii asii dhaabattuu miti osoo jalaa gabaabadhuu baadhee osoo jalaa yaadhisuu baadhee hundumaa dubbii waan nuti dubbadhu wallaalee callise maali yoo dubbadhe isa idoon illee yoo wallole achitti isiin illee yoo wallole maal faayidaa naa qaba jarun achii yoo dhiise yoo walitti ufii akkana gootee dhalaan nama saahiba keenya kiyya yeroo meeqa waliin jiraadheen gargar na baasuun ammoo saniifuu osoo inni tuqee osoo inni barbaade haa fakkaatu lafaa kaatee ufii waan jala deddeemtee Sumayyaa waliin mana binna guyyaa duraa mana binneedhaan lamuu turanii kunoo maayii kana suuqa barbaaduuf walii gaddeeman guyyaa kaan bakka tokko oolan guyyaa meeqa Finfinnee irraa dhuftee mana Roozaa bultii Sumayyaan jechuudha. Garuu Roozaan Sa'idoo guyyaa tokko Sumayyaan ajjartii jenni akkuma isin walii araaramtuu akka waan hin feene na fakkaate Sa'idoonni deeffadhee walitti deemuu deema malee walumaa galaan waan biraatii miti. Roozaan adabni isii na dhibee kanaaf ammoo kabajamtoota hordoftoota kiyya ani isinitti dheeressa iyyuu walumaa galaanii akka aarii dura jedhee akka aarii dura yaadeef kaballaan kura lamaan duuchee jismii isii dirmammeessee ari'a jedhee yaade garuu ammoo laa namni waa guddina uleen nama qajeelchitu guddate gorsii baay'atellee waan fidu walumaa galaan nama tokko huduuda sarara diimaa jira. Sarara diimaa san bira tarraan karaan ofii yaafkee garagara deemima ittaan dhiiftachu maaltu harkallee na baasee isiinillee waliin na buusee walumaa galaan kabajamtoota hordoftoota isinitti dheeresse. Qophii kana xumuraan wajjin turtan galatoomaa warra bula. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.